Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa galata isiniin miti daawwattootaan hin jedhe akkam jirtu nagaa keessanii nagaa galata waaqa isin miti daawwattootaan hin jechaara kan ana cinatti argamu inni kun Amaanuel Taaffasa Guutamaa jedhama inni sun immoo nagaa gaafachuu obsinu inni sun immoo Eebbaa Dirribaa Turaan jedhama Turaa jedhaman immoo maaliifan isaaniin qabadhee dhiyaadhe irraa maaliif akkan isin afeere natti maame ibsa bal'aa fi ibsa beekumsaan guutame akka nuti saba kanaaf laannoo fituu viidiyoo kana nutti qabde ani waan nu badde hubadheera baay'ee galatoom furtuun gara hiriyyummaa keessatti jaalala rileeshnshiippii jaalalaa keessatti wanti guddaan dhiirri gochuu qabu maali jettanii yaaddu kun baay'ee gaaffii gaariidha gaaffii haala yerootis durbaaf dhiirri jireenya hiriyyummaa shamarranii keessatti isa jalqabaa kan inni gochuu qabu maalidha hiriyyummaa dhaabuu qaba yes hiriyyummaan dhaabachuu qaba walumaan galasaa of course furmaata of course shallale jechuudha tole atoo eebbaan maal jettame akkamittiin durbi tokko moo maal gochuu qabdi isa jedhu irratti mee yaada obbolootaaf jaalallee kan kooti jettee ofitti qabatteef kan kooti jireenya koof na baasa kan jettee ofitti qabatteef bilbila irraa kaasuu dhiisu akka inni ishee yaadee dhiphatutti teekstiidhaan anaafate har'a waliin taanu jireenyi keenya kana booda gargar ba'eera akka obboleessa koottan si ilaala jedhanii barreessuufiidhaan akka inni jaalala keessa hillim jedheenitu gochuu waan jedhu ni gorsuu barbaada ofii keenya irratti hundaa'uudhaan kan isaa waan gaarii tokko fide yaada gaarii fide ijoolleen shamarranii wanti isin sirriitti baruu qabdanii gaafa dhiirri bilbiluu daftanii kaasna inni tokkoffaan kana daftanii kaasnaa gaafa jennu siyaasa diimiti guyyaa tokko calma laala lammaffaa laala inni surra deebi'ee bilbila sababiin isaa hojii qabu dhiirri siyaasa maal hojjeta taa'ee yeroonni ollaanii barreessu hin deebisina bareedduu koo maaliif na cufte sagalee kee yaade jedhamti no irraan kaasite hin soba maaliif soba beektaate yeroo baay'ee namoonni maal jedhu sitti fakkaate abboonni keenya hoolaan bineensa miti hoolaan bineelda manaati harka walitti rukutaa fi hoolaan bineensa miti beekumsa guddaan argadhe anarraa baay'ee ammayyuu beekaa qabnudha nuti beekaa qabnu kunuunfachuu qabna ija keenya beekaa nu wallaalota gidduutti qabna erganni waan tokko ta'e bo'oon nu barbaachisu nama beekumsa akka kana qabu hoolaaf bineensa nama gargar baasee beeku kana kabajuun nurra jiraata kun Aizo abshir kana caalaan boo'ini kana caalaan gadi maali amma kana hin darba hundumtu kana irratti hundaa'uudhaan ijoolleen durbaa hundumtu wanti nun akka gorsaatti isin ilaanne kana nurratti hin raawwatin Homa baay'ee si jaalladha baay'ee si kabaja garuu isiniin baay'een isin kabaja dhugaadha baay'een isin jaalladha akka isin nan jaallanne beekaa fayyaadha akkam nagaadha eenyudha Iddukiree jedhama Galataa Ijaara the director of coffee dudduuba immoo nama biraatu jira keessummaa jira welcome amma sirna simannaa itti gaafatamaa dhimma misooma magaalaa fi construction magaalaa Sayyoonoolee dudduubas nama biraa jira dudduubas giifti duree isaatu jira isheen immoo mana barumsaa ijaarsisuudhaan